dura ummata oromoo nagaa jiraachisi lafa isaatirra sanbooda asbeezaa kennitaaf sigala teessee qabeenya oromoo saamuu keetiin dura jechuudha kaadroonni achirra teessan takkeen keessan duraan dursa shawaarraa haasaa shawaarratti maaltu deemaa jira maaltu godhamaa jira sila shawaa tana hin jaalattu akka ajaa'ibaa jaalattu mootummaa bichaa osoo hin ta'in kaadroonni mootummaallee shawaa jaalatu maaliif waa baay'eetu keessatti argama waa baay'ee keessa illee argatu faayidaa baay'ee qabdi lafti jira wantoota adda addaatu jira kanaafuu ol utaalan kara shawaa tana ol ba'an ol utaalan kara shawaa kana ol ba'an namoota hidhamanii kan mana hidhaati galatooma isin galateeffadha jechuudha namoota mana hidhaa turan nu hiiku keessaniif galatooma corona virusii soda akka irraa baraaruudhaaf jettan hayyee isin galateeffanna maaliifuu hiiktanii maaliifuu sabni keenya akka hiikamu barbaanna nuti garuu naannoo shawaa keessatti kan deemaa jiru tokkoffaa uummata kaabaa fi walloo paartii badhaadhinaa fudhadha jechuudhaan dirqamsiisuu paartii badhaadhinaa fudhadha jedhanii dirqamsiisuu uummata wallootii fi uummata kaabaa jechuudha sinigalee gadhaantiidhaan immoo maaliin burjaajessu amma kan mana hidhaa turan mana hidhaati hiikaman garuu dhiyeenya tana manni murtii baasaa kan jedhe dhiifama godhee fi baasaa kan jedhe lakki gadi dhiifnuu jedhanii kan irratti mormaa turan ni jiran har'a akkamitti gadi dhiisan erga gadi dhiisaniin booda uummata godina sanitti argamu paartii badhaadhinaa fudhadha paartiin badhaadhinaa bete pellee fi be onagii miti be ummanni kana ni beeka ber taayyee danda'a yaa taayyee danda'ati ummata abbaan feete jechuudha tippelleef ta'uu isaanii beeka onag akka hin taane qubanii qaban jechuudha warri hin beekne illee yoo jiraattan paartiin badhaadhinaa tippelleef akka ta'e beekadha paartiin badhaadhinaa tippelleef onagi miti beekadha Senegalais kanafu oromummaa maal jechuu keetiin hanqalle paartii biraa dhiisati paartii badhaadhinaa filadha paartii badhaadhinaa tana karam akkatti kudhabeeyani karam akkatti kudhabeeyani kana keessa dabartaniit illee seenaa barreessaa seenaa waa'ee seenaa keessa illee seentanii haasa'aa jirtan kan kutaa takkaaf lama illee baranne kulloon jimaa keessa yaatee dhufte illee seenaa macaaftuu lama na barreessuudha qophii ishii xummarte saree duraan dursa maqaa kee guuti barreessi si hima seenaa kee barreeffadhu yoo dhabdillee kan mililik noor jettee kasimattee san isa barreeffadhu asirratti siin callisu jechuudhaan seenaan ajjeeffamee ka'uu hin qabuudhamu maarree seenaan keessan kan du'e nutis akka haaratitti seenaa haarallee galmeessaa jirra seenaa abbootiin keenya falmatanii nu biraan gaan nutillee itti fufaa jirra seenaa haarallee galmeessaa jirra wanti isaan hojjetan sun hin badu maqaan isaanii akka maqaatitti hin ta'a sii galaa miti seenaan du'e kaafamuu hin qabu seenaan keessan kan karasi kan du'e kaafamuu hin qabu akka haaratitti akka sabaatitti seenaa haaraa maal galmeessaa jirtu warra achi jala deemanii barreessaa turaniif keessattuu ijoollee jimmaa ka barreessaa ture barreeffama hunda ishee argee jiraan seenaan du'e kaafamuu hin qabu seenaan keessan du'e aynoo nan beekaan seenaan keessan nan du'e isiniif goonni gobanaa daacaa fi mililiki gobanaa daacaa in sodaat mililiki illee sodaarra kan ka'e noor jettanii nama simateedha kanaafuu waa'ee seenaa karasii haasa'uun xiqqoo sitti ulfaata sanuyyuun qaanoftu achi jala deemtee hoo barreessitu akkuma waan nama seenaa qabu bar akkuma waan nama falmataa qabu bar
akkuma dhiiraa yoo sin goggodhu warra hundi gadi shamaraa tana warra diqaalaa dhalte akkatti guddifattu hin beekne warra jireenya ishii mo'achuu hin dandeenye seenaa shawaa sa'uu hin dandeessu. Ka beekutu haasa'a. Ka falmateetu haasa'a. Tiigalaa yeroo saniif hin turre waan ta'eef har'a dhuftee harkatti dhiqachuu hin dandeessu. Tiksee ra'ee eeguu miti beeki. Tiima ra'ee eeguu miti. Abichuu jettu kan gadheetu gadhee faarsa. Nu biratti gadheedha. Nu balaaleffanna. Because Itoophiyaa ijaaree jira, hojjetee jira. Garuu maal ta'e akka addachitan beeku gobana daacee ummata tuulama bakka hin bu'u gadheedha. Kan saba ishiitiif hin falmanne saba isaatiif falmatee biyya Itoophiyaa jedhamtu ijaaree garuu seenaan isaa hojiin isaa har'a irratti seenaa jeneraal Taaddasaa Birruu gadi qabuu hin danda'u. Gonkuma warri mataa furrii akkasitti yaaduu barbaadan isin gala. Warri mataa furrii warri akkasitti yaaduu barbaadan no nuti jirra. Isin galamiti durillee hin durillee bara saniyyuu sodaannee hin sujuunne gadheedhaaf jechuudha. Har'as immoo hin sujuunne. Si galamiti ishii mootummaa baarree tana qarreetiin dhuftee dhiiguma saniin illee ni buuti. Rakkina miti kuni. Kun rakkina miti. Garuu shawaa kaabarratti wanti amma deemu kun paartii badhaadhinaa fudhadhaa. Oromummaa dhiisaa, sabboonummaa dhiisaa. Yaa mootummaa. Yaa warra Taayyee Danda'aa fa'a, yaa warra akka Shimallis Abdiisaa fa'a. Oromummaan bar odoo sammuu qabaattanii yaa uummata mataa furri. Osoo sammuu qabaattanii bar aarsaa meeqatti itti kaffalame. Namoota meeqatti wareegame. Oromummaa isaaniitiif bar. Keessattuu shawaa deemtanii akkas jettanii. Keessattuu uummata shawaatiin akkas jettanii. Jimmaa deema baay'izawwi. Isaantu sinirraa fudhachuu danda'u isaan. Itoophiyaa warri jedhu warra Jimmaa kana. Jimmaa deemuu hin dandeessan. Nuti garuu Oromummaa aarsaa baay'eetti kaffallee isinirraa fudhachuu hin dandeenyu sorry. Shawaa burjaajessuudhaaf jechuudha. Uummata Wallootillee akkasuma. Paartii badhaadhinaa fudhadhaa. Filadhaa. Paartiin badhaadhinaa TPLF ta'uusaa hin beekan quba qaban. Sinigalee hin beekan quba qaban. Kanaafuu paartii badhaadhinaa fudhadhaan tokko Oromummaa dhiisaa jechuu maaltu fidi? Sabboonummaa dhiisaa jechuu maaltu fidi? Akkamitti dhiisan? Itti dhumanii tasgaan bar lafee beeqatitti caccabe. Lafee beeqatitti caccabe. Yeroo ammaan tana warri aangoo sanirra jiru ilmaan Oromoo kan ta'an Oromummaa isaanii haga gadi dhiisanitti illee ga'anii jiran. Ani isinii ima Jimmaa deema isiniin jedha bar. Jimmaa deema Taakkala Uumaa, Shimallis Abdiisaa, Taayyee Danda'aa, fakkaattoonni kaadiroonni teessan Jimmaa deema. Itoophiyaa ka jedhu Jimmaadha. Maaliif wanti ta'e tokko illee hin jiru. Ifuma galasii imaani. Of ajjeesi yoo barbaadde kuni dhugaa jiruudha. Kanaafuu Itoophiyaa warri jedhu Jimmaadha. Uummanni shawaa ammoo gaafii Finfinnee gaafa deebiste san tokkummaa isaa si ibsuu hin danda'a. Itoophiyaa siin jechuu hin danda'a. Har'aaf garuu siin jechuu hin dandeenyu jechuudha. Siif jechuu hin danda'an har'a. Itoophiyaa warri jedhu warra karana gadi bu'i. Walloon dhiira bar loltee ofirraa deebiti. Waggoota meeqaaf Oromummaa humnaan dhiigan haga lubbuu aarsaa kaffalanii Oromummaa isaanii nama tursiisedha uummanni Walloo. Tiimaanii. Har'a duula banan jechuudha Walloo fi Oromoo kaabarratti. Kaadiroonni achirra jiranillee irraa olee kana ol deemu. Lafa shawaatan hin nyaattani koottaa irratti hin ijaarrattan mana. Kan achi jiru nuyi bar. Nutu silii jira achi nama biraallee miti. Kan akka hangaasaa mataa buqqeefaa.
beekne biyya alaa kanarratti kan hin jijjiiramne amma dhiiga ilmaan oromootiif haqa gabareetiin gibira gabareetiin jiraachuudhaaf warri garan hin jiru. Warri biyya alaa kanatti dalagatanii of jijjiiruu dadhaban har'a galanii haal hojjetu lafa tuulamaa tana fudhatu hin fudhatanii uummata tuulamaatiin maal jedhanii paartii badhaadhinaa fudhadhaa jedhanii. Paartii badhaadhinaa maalidha? Paartiin badhaadhinaa ishiin number 1 naftanyaadha. Tippelleef ta'uu ishii ni beekna. Oromummaa waa'ee takkaayyuu hin qabdu paartiin badhaadhinaa si imaani. Oromummaa jedhanii hin qabdu. Asirraa hoo argaa jirra deeggartoota isaanii Itoophiyaa warra jedhan warra oromummaadhaaf hin miidhamne warra oromummaaf jecha waa takka hin argine warra qabsoo oromoo erga dhuftee as geesse erga namoota meeqa itti dhabneen booda har'aan tanarratti oromummaa isaanii warri beekan kun maal jedhu Itoophiyaa jedhu maal jedhu sirra Itoophiyaa love you Itoophiyaa hudduu keessaniin xaragadhaa Itoophiyaa unnatii teessan deema uummata Jimmaa bira walloorraa illee nu goraa Oromoo hundarraa nu goraa isinii imaani isin filadhaa jettanii fi moote abbaan waan fe'e filata abbaan waan jaalate filata dimokiraasii kennaa uummataaf mirga isaati uummanni waan fe'e filachuu adda bilisummaa Oromoo filate kafaa'oo filate badhaadhina filate abbaan waan fe'e filata garuu oromummaa tana dhiisati paartii badhaadhinaa filadhaa kan jettu tun hedduu nama dhukkubsiti maal jechuudha oromummaa dhiisaa jechuun naan galleena maal jechuudha garuu warri achirra jiran maal taanii hayyee daddaa akkanaayyuu yoo yaaddan kaadiroon achi jala hirtan warri mataa buqqee warra kan nagasoo duubeefaan warri jireenya keessan daldalachuudha achi jala kaattan biyyeen abbaa keessanii haa nyaattu warri dalagatanii humna keessaniin of jijjiiruu dadhabdan har'a qabeenya macaatuu lama lafa macaatuu lama abdattanii warra achirra teessan itti awwaalamtu malee achirra jiraachuu wayim lafti susinii kennamtee fudhachuu no wajjin jirra nutu achi jira nama biraamiti nutu achi jira isin lafa Oromoo lafa sabni odoo irra jiru hakkana sin godhe isin ilmaan Oromoo irraa ajjeesu irraan galagaltan baay'izawee dhiigni ilmaan Oromoo harka keessan irra jira kaadiroota paartii badhaadhinaa jechuudha uummata keenyarra gadi dhaabbadhaa hin fakkeessinaa jechuudha mootummaan har'a zayitiif maarree baattee kaattutuun hayyuu Oromoo ajjeesuudha akkami hayyuu Oromoo ilmaan Oromoo ajjeeste shaneedha maarreedha jetta itti gaafatamtu kan akka Taayyee Dandaa keessattuu ati Taayyee Dandaa itti gaafatamta jechuudha hayyuu Oromoo ilmaan Oromoo kan ajjeechisiisu mootummaa mataa ishee diina biraan qabnu warri asirra teessee suudii keessa teessee ra'ee fi gaala eegaa shaneen maarree nutti taate shaneen kooroonaa vaayirasii nutti taate warri addee bilisummaa Oromoo illee qeequ gama kanaan caalmarrootu ajjeesee siin jedhaas gadi ba'e mataa furriin jechuudha waa'ee shanee haasa'uu fi waa'ee addee bilisummaa Oromoo haasa'uun ra'ee saawudii keessa ari'uu miti sii galaa mataa furrii warra asirra dhuftee afaan bantu hundi jechuudha si hima takkaanti paartii kee deeggaruu fi Oromoo irratti quba qabachuun tokko miti paartiin allayyaa adaqxu galagaleetu addee bilisummaa Oromoo deeggara si ajaa'iba galagaleetu paartii amma dhaabbatanii Oromoodhaaf falman tamirraa'u bilisa ta'ee addee bilisummaa Oromoo deeggara maaliif hojjette qabsoo har'a abbaan feete harkatti dhiqattu tana mata dureen isa adda duree ta'ee kan fide isa mee abaa'oo filannoo faadhi ta'uu isaan dagatte qabdan waggaa 5 bulchitu waggaa 6 bulchitu bu'uun kee waan hin oolleef
ammaaf uummata dirqamsiisu uummata burjaajessu keessattuu walloo fi shawaa irratti xiyyeeffattanii keessattuu shawaa fi walloo irratti xiyyeeffattanii